dhimma biyya keessaatiin kan jalqabnu sochii ispoortii hawaasaa sadarkaa Oromiyaatti guutuu hawaasaa hirmaachitu kaleessa magaalaa Burraayyuutti jalqabeera. Hawaasa fayya qabeessa misoomaa fi diinagdeen milkaa'e horachuu keessatti gaheen ispoortii qabu fayyadamu kan xiyyeeffatedha. Sagantaan kun sochiin ispoortii Oromiyaa bara kana ammoo magaalaa Burraayyuutti kaleessa jalqabe. Sagantaa kana irratti keessummoonni hedduun argamaniiru. Sadarkaa pireezidaantii ittaanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdullah Kimulu akkasumas hooggantuun biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa Saamiyaa Abdallaa fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Burraayyuu obbo Jagnaw Gizaw saganticha eegalchiisaniiru. Kaleessa sadarkaa pireezidaantii ittaanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdullah Kimulu sirna jalqabiinsa kana irratti haasaa taasisaniin ispoortiin duudhaawwan walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuu irra darbe ammoo lammii diinagdeedhaan milkaa'e horachuu keessatti gaheen inni qabu olaanaa ta'uu eeraniiru. Hawaasni naannoo Oromiyaas bu'aa isaa hubachuudhaan iddoowwan jiru maratti sochii ispoortii hawaasaa kana keessatti dammaqinaan akka hirmaatu dhaamaniiru. Kanaan alatti ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa sochii ispoortii hawaasaa kanaaf xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan sagantaa haaraa magaalotaaf gandoota naannichaa hunda keessatti iddoowwan sochii ispoortii hawaasaatiif oolanu akka qophaa'an kallattii kaa'uusaa ibsaniiru. Kanaanis bulchiinsota magaalaa akkasumas gandoota baadiyyaa tokkoon naannoo Oromiyaa keessa jiran keessatti hanga hektaara tokko yookaan kaaree 10,000 iddoo magariisa marga uffatee fi sochii ispoortiitiif mijataa ta'e qopheessuuf bara kana karoorfamuusaa obbo Abdul Hakim himaniiru. Gama biraatiin ispoortiin hawaasa kallattii hundaan ga'oome horachuu keessatti gahee olaanaa akka qabu hooggantuun biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa Saamiyaa Abdallaa eegga himaniin booda hirmaannaa hawaasaa sagantaa kana kan bara darbee caalaa fooyyessuuf akka karoorfame sadarkaa biiroo isaaniitti himaniiru. Bara darbee hanga uummata miiliyoona 18 hirmaachisna jennee uummanni miiliyoona 17 qooda fudhachuusaa sochii ispoortii hawaasaa kana keessatti qooda fudhachuusaa ni agarna. Bara kana immoo uummata miiliyoona 20 ol ta'u hirmaachisuuf karoorfanneerra jechuudhaan Saamiyaa Abdallaa itti gaafatamtuun biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa beeksisaniiru. Kanaalatti dorgommichi magaalaa Burraayyuutti sagantichi magaalaa Burraayyuutti kaleessa kan eegale. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Burraayyuu obbo Jagnaw Gizaw ammoo gama isaaniitiin sochii ispoortii kanarratti bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti eegaluu isaatti itti gammanna. Akka bulchiinsa magaalaatti jalqabbii sagantaa kanaatti fufsiisna jechuun yaada isaanii kennaniiru. Hirmaattonni saganticha irra turanis akkasuma baramuu qaba ispoortiin sochiin ispoortii aadeeffamuu qaba. Oolmaa guyyaa keenya eegaluu keenyaatiin dura ganama sochii ispoortiitiin utuu jalqabnee fi kana aadeeffannee hawaasa fayya buleessa horachuu keessatti gahee guddaa qaba yaadedhu kaasaniit kan isaan jiranu. Odeeffannoo biyya keessaa kan biraatiin garee biyyaalessa Itoophiyaa arganna. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa kan umrii 20 gadii gara Sudaan Kaartuum kaleessa deemeera. Guyyaa naannoo sa'aatii 6tti kan inni garas deeme. Ergachi gaheen boodas galgala sa'aatii 12tti shaakala isaa hojjechuu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa beeksiseera. Garee umrii 20 gadii kun gulaallii waancaa Afrikaa umrii 20 gadii kan zoonii seekaafaa irratti hirmaachuuf garas kan inni deebe. Tapha ramaddii jalqabaasaas iftaan roobii dhufu jechuudha. Taanzaaniyaa wajjin taphata. Ramaddii Itoophiyaa keessaa Yugaandaan sanbata darbee Taanzaaniyaa wajjin taphattee goolii 2-0dhaan Taanzaaniyaa mo'attee turte. Itoophiyaan eegga Taanzaaniyaa wajjin roobii taphatteen booda sanbata immoo Yugaandaa wajjin taphatti. Ramaddii A keessaa sanbata Jibuutiin Buruundii wajjin taphatanii Buruundiin goolii 5-0 Jibuutiin injifattee. Sudaanii fi Sudaan kibbaa immoo goolii malee addaan bahaniiru. Gulaallii waancaa umrii 20 gadii zoonii seekaafaa kanaan. Maaraatoonii Frankfurt kaleessa dorgomameera. Turtii waggoota lamaatiin booda sababa vaayirasii koronaatiin erga addaan citee booda kaleessa kan deebi'e. Dhiirotaan atileetiin Itoophiyaa dheeressaa galataa sadaffaa baheera. Sadaffaa yeroo ba'u sa'aatii 2 daqiiqaa 7 fi sekoondii 30 kan inni fiige. Baalew Yihunillee arfaffaa baheera. Tokkoffaaf lammaffaa kan bahan atileetota Keeniyaati. Biriimiin Kipkooriir atileetiin Keeniyaa sa'aatii 2 daqiiqaa 6 fi sekoondii 11 itti fudhate. Saamu'eel Nyamaaye ammoo sa'aatii 2 daqiiqaa 7 fi sekoondii 19 lammaffaa baheera. Dubartootaan atileetota Keeniyaati tokkoffaa ga sadaffaa kan bahanii tokkoffaa kan baate Seelie Chepiego
Kaptich sa'aatii 2 daqiiqaa 23 fi seekondii 11 kan itti fudhate. Heelaa Kiprop akkasuma Jacqueline Chepengoon atileetota tokkoffaa hanga sadaffaa ba'anidha. Itoophiyaadha atileetota hirmaatan keessa sadarkaa fooyyeen kan xumurte Masarat Ababaayyoodha. Masarat Ababaayyo sadarkaa 7ffaa qabattee xumurte. Maaraatoonii Alpes Maritimes France Niinsitti dorgomameen kaleessa jechuudha. Dubartootaan atileetiin Itoophiyaa Zannabuu Fiqaaduu sa'aatii 2 daqiiqaa 28 fi seekondii 15 fiiguudhaan tokkoffaa baateetti. Atileetiin Keeniyaa Shaaroon Jeemutaa immoo lammaffaa baatee Hannaa Lindholm atileetiin Switzerland immoo sadaffaa baateetti. Dhiirotaan atileetii Keeniyaa Joon Lee Manchester United qabxii 3 milkeeffatee gara sadarkaa 5ffaatti ol siqeera. Kaleessa Arsenal Emiratesitti taphasaa 300ffaa mo'e erga Highbury gadhiisee isteediyeemii haaraa ijaarratee garas deeme asitti taphasaa 300ffaa Premier League injifateera. Arsenal goolii 5-0dhaan Nottingham Forest kan inni mo'e abbaa faacha 5 ta'eeti tapha kaleessaa kana kan xumure. Goolii jalqabaa kan galche Gabriel Martinelli ture. Kubbaa Bukayo Saka daqiiqaa 5ffaa irratti kenneefiin addaan galchee dursa qabachiise. Sochii taphichaa guutummaatti kan Arsenalitti to'ate garuu boqonnaa booda jechuun ni danda'ama. Bukayo Sakaan naannoo daqiiqaa 27ffaa irratti miidhamee dirree bahee sanaan booda Reenaan Loodii wajjin walitti bu'eeti kan inni miidhame. Irra deddeebiidhaan yaalamaa ture booda waan hin dandeenyeef dirree bahee bakka isaa immoo Rees Neelsan jijjiiramee kan seenee sana booda boqonnaa booda daqiiqaa 49ffaa fi 52ffaa irratti gooliiwwan babbareedoo lama galchee goolii daqiiqaa 49ffaa irratti inni galchee Dean Henderson kubbaa inni jalqaba yaala in deebisee achi deebisee argateeti kan Rees Neelsan galchee. Feyenoord ergisaan deemee akka ture ni yaadanna bara darbee sadaasa 2020sittis Arsenaaliif goolii isaa jalqabaaf lammaffaa galchuu isaati Rees Neelsan. Tarii miidhamni Bukayo Saakaa carraa waan baneef fakkaata taphataa kana. Toomas Paartii ammoo goolii arfaffaa daqiiqaa 57ffaa irratti fageenyarraa baay'ee goolii hawwattuu turte. Goolii inni galchee kubbaan Neelsan isaa kennedha kan inni galchee 4-0 ta'ee achi goolii 5ffaa ammoo Maartii Odegaard daqiiqaa 78ffaa irratti galchee. Arsenaal kaleessa mo'achuu isaatiin liigicha dursuu jalqabeera. Kamisa darbe akka yaadannu liigii Awurooppaatiin erga mo'ameen booda PSV Eindhoveniin Mikel Arteetaan asii tokko jennee mo'ee galuu qabna yaadeedhu kennee ture. Dhugumayyuu tokko jedhanii waan eegalan fakkaata. Nottingham Forest ammoo tapha 8ffaa bara dorgommichaatti mo'amedha. Amma liigichaan qabxii 9 qofa qabatee 20ffaa irra kan inni jiru. Bukayo Saakaa wajjin wal qabatee miidhamni isaa tarii waancaa addunyaarraa isa hambisuu danda'edha maati kan ture. Mikel Arteetaan garuu lakkii waancaa addunyaatiif hin qaqqabedhe yaada dura kan inni kenne. Arsenaal taphicha eegaluu isaatiin dura immoo taphataa isaanii ergisaanii Itilii AC Monza jiru taphataa sararitti isaanii Pablo Mari isa cinaa akka jiran deeggarsa isaaf qaban ibsaniiru. Dheengadda akkuma yaadannu kamisa darbe giddugala gabaa keessa utuu inni jiru namni tokko albeedhaan isa waraanuun isaa ni yaadatama. Isa qofatu hin ta'in namoota hedduudha kan miidhame. Inni garuu yaalii baqaqsanii wallaanuu taasise. Pablo Mari jechuudha amma fayyeera jechuudhaan toora miidiyaa hawaasummaa isaa irratti maxxanseetii kan inni ture. Ji'a lamaan booda gara dirreetti deebi'adhamee gamaati kan inni jiru. Amma Arsenaal qabxii 31 Manchester City qabxii 1 caalee liigicha dursaati kan inni jiru. Manchester United goolii 1-0dhaan West Ham United mo'e kaleessa. Marcus Rashford ture daqiiqaa 38ffaa irratti Christian Eriksen kubbaa isaa fi isa biraan gahee addaan galchee kan Manchester United injifate. Rashford taphasaa 318ffaadha Unitediif kan inni taphate. Tapha kanarratti goolii 100ffaa waliigala Manchester Unitediif galchees ta'eeti kan inni galmaa'e. Umrii 25 utuu hin guutin Manchester Unitediif goolii 100 galchuunis akkasuma taphattoota akaadaamii kilabichaa keessaa isa tokko ta'eera. Manchester United erga bara 1937tti taphoota taphate hundaan taphattoota akaadaamii liigichaa keessaa yookaan garee dargaggoota liigichaa keessaa dhufan
jalqabarraa hiriirsiseera yookaan teessoo jijjiirraarra kaa'eera. Kana jechuun taphoota 4,163 taphattoota akaadaamii kilabichaa bahan fayyadameera. Hagam akaadaamii kilabichaatti akka ibdatu kan agarsiisudha. Kanatti fakkaatu Cristiano Ronaldo kaleessa jalqabarraa hiriiree taphateera. Antooniin miidhamuu isaati wajjin wal qabatee jalqabarraa waan filataniin fakkaata. Erik ten Hag garuu sochii taphaa hagasmara eeramuuf hin kaasne garuu boqonnaa booda kubbaa Rashford kennee fi otoo ittiin fayyadamin hafeen alatti jechuudha. David De Gea kaleessa ga'umsa gaarii mul'iseera goolii eegaa Manchester United. Michel Antonio akkasuma Declan Rice daqiiqaawwan dhumaa 10 keessatti yaaliiwwan jajjaboo taasisan qoleera. Akkasuma Kurt Zouma yaalii inni taasise kan inni qolee kaasuun ni danda'ama. Amma United taphoota 8 otoo hin mo'amin imalaa jira jechuudha. Erik ten Hag jalatti taphoota sanbataa isin biraan gahuuf Fulham Everton wajjin goolii malee addaan bahanii Liverpool ammoo Leeds United keessummeessee Leeds goolii 2-1 mo'atee Rodrigoon daqiiqaa 4ffaa irratti kubbaa Joao Gomez gara duubaatti goolii egaa Alisson Beekeriif dabarsee back pass godhe haalaan Beeker to'achuu baachuusaa akkasumas immoo wal hubachuu baachuusaa niitiin carraa argateen Rodrigoon galchee dursaa qabachiisee achi Mohamed Salah daqiiqaa 14ffaa irratti Robertson kubbaa kenneef galchee tokko qixa ta'aniiti kan turani. Liverpool taphichatti waan deebi'ee fakkaatus Leedsiin injifachuu hin dandeenye booda daqiiqaa 89ffaa irratti Crescencio Summerville gooliin ni galcheen Patrick Bamford kubbaan ni kennee fi galcheen Leeds United 2-1 injifateera. Liverpool dursaa liigichaa Arsenaaliin qabxii 15 caalama. Amma Jurgen Klopp Liverpool ga'umsa fuulla'aa mul'isaa hin jiru isa kana fooyyessuu qabna jechuun dubbataniiru. Yoo akkasitti itti fufna ta'e hirmaannaa Champions League argachuun yookaan hanga sadarkaa arfaffaatti xumuruun keenya gaaffii keessa gala jechuun himaniiru. Dheengadda Champions Leaguein gool 3-0 Ajax mo'atanii turanii tarii Liverpool ga'umsi inni Champions League mul'isuu fi Premier League mul'isu faallaa ta'ee mul'achaati kan inni jiru. Taphoota Premier League 12 bara dorgommii kanaatiin taphoota 12 keessaa 8 durseen gooliitti galeera. Sochiiwwan taphaa akkasii immoo Liverpool miidhaa akka jiran agarsiisuun himuun ni danda'ama. Hojiitti baay'isaa gareen faallaa dursee goolii yoo galche sochii taphaa isaanii to'achuu danda'u carraa bal'isaa fi akkasumas immoo hojii baay'isaa duubaa ka'anii injifachuuf ifaajeen jiru. Olaanaadha Liverpoolis rakkoo kanaan dararamaa waan jiru fakkaata. Sanbata Manchester Cityin goolii Kevin De Bruyne daqiiqaa 49ffaa irratti galcheen Leicester City mo'ateeti kan inni ture. Leicester Cityin sila qixa bahuu qaba yaadonneedhaan baay'eedha kan turanii sochii taphaanni mul'ise wajjin wal qabate Haaland tapha kanaan akka hin hirmaanne ni yaadatama. Brighton ammoo Chelsea 4-1 kan inni injifate goolii takkitti Chelsea Kai Havertz kan galche Brightoniif Leandro Trossard Loftus-Cheek akkasuma Chalobah Loftus-Cheekiif Chalobah garee ofii irratti jechuudha. Pascal Gross ammoo daqiiqaa 92ffaa irratti goolii isaan galchanii Graham Potter leenjisaan Chelsea kilaba isaanii duraaniitiin mo'amaniiru jechuudha. Tottenham duubaa ka'ee goolii 3-2 Bournemouth injifateera. Goolii Kiefer Moore daqiiqaa 22ffaa 49ffaa irratti galchanii 2-0 dursaa ture Bournemouth. Tottenhamiif Ryan Sessegnon Ben Davies akkasuma Rodrigo Bentancur daqiiqaa 92ffaa irratti kan argamtedha. Qabxii kanaan gareen Antonio Conte 3-2 Bournemouth injifateera. Newcastle United Aston Villa goolii 4-0 tapha injifateen Callum Wilson peenaalitiif taphaan goolii 2 galchee Joelinton akkasuma Miguel Almiron taphattoota gooliiwwan Newcastle ittiin injifate galchanidha. Crystal Palace sanbata Southampton goolii Odsonne Edouard galcheen 1-0dhaan injifateera. Brentford fi Wolves ammoo tokko qixa bahanii Wolvesiif Neves kan goolii galche. La Liga Spain torbee 12ffaan kaleessa Real Madrid Girona wajjin tokko qixa bahee goolii Vinicius Junior daqiiqaa 70ffaa irratti galcheen Madrid dursaati kan inni ture. Garuu Gironaadhaaf Christian Stuani daqiiqaa 80ffaa irratti peenaalitiidhaan galche. Peenaalitiin kun falmisiistuu turte. Marco Asensio kubbaa harkaan tuqeedhamee vaariin ilaalameeti kan kenne. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelottiin garuu Asensio gaafadheen ture kubbaa harkaan hin tuqne qoma koorra kan isheen qubatte jechuun natti meeraa jedhu vaariin ilaalanii abbaan murtee taphichaa garuu peenaalitii kennanii tapha kanarratti daqiiqaa 91ffaa irratti Toni Kroos kaardii akeekkachiisaa lamaan kaardii diimaadhaan dirree baheera. Kroos bara 2007 sadarkaa piroofeeshinaalaatiin kubbaa taphachuu erga eegalee asitti kaardii diimaa yeroo jalqabaatiif argeedha. Taphataa baay'ee amala qabeessadha. Dirree keessa yeroo baay'ee yeroo taphattootaan akkasuma abbaa murteen qoccolu akkasumas balleessaa raawwatu hin mul'atu. Kaleessa garuu waggoota dheeraadhaan booda yeroo jalqabaatiif kaardii diimaa argeera. Amma Madrid
qabxii 32 Barcelonaan 31 liigicha dursaa jiru garaagarummaan qabxii Barcelonaaf Madrid gidduu jiru tokko qofaa ta'eera jechuudha kaleessuma Osasuna 2-0 dhaan Real Valladolid injifate Athletic Bilbao ammoo Villarreal 1-0 dhaan mo'ate goolii Athletic Bilbao ittiin injifate taphataan lammii Gaanaa Inaki Williams kan galche Real Sociedad Real Betis mo'eera Real Betis mo'ee goolii 2-0 dhaan gooliiwwan lamaan Real Betis Juan Cruz akkasuma Borja Iglesias kan galchanii sanbata Valenciaan Barcelona keessummeesse Barcelonaan daqiiqaa dhumaa irratti daqiiqaa 93 irratti Robert Lewandowski goolii galcheefiin 1-0 injifateera Lewandowski walumaa gala goolii 18 Barcelonaaf galche La Ligaadhaan ammoo gooliiwwan baay'ina gooliiwwan galchee 13 gaheera sanbata Almeriaan 3-1 Celta Vigo mo'ate Atletico Madrid ammoo Cadizin mo'ameera Cadiz 3-2 Atletico Madrid injifateera Sevilla'an Rayo Vallecano keessummeesse Rayo Vallecanoon 1-0 mo'ateera Madrid qabxii 32 Barcelonaan 31 Atletico Madrid Real Betis qabxii 23 dha kan isaan qabanu Serie Italiitiin kaleessa Impoliin Atalanta keessummeessee ture Atalanta 2-0 dhaan injifate Hatebo teen akkasuma Ademola Lookman gooliiwwan kana kan galchanii Theon Koopmeiners daqiiqaa 42 irratti peenaalitii argatee toon galchiin hafeera sila Atalantaaf goolii sadaffaa ta'uu dandeessi turte Cremonese Udinizeen goolii malee adda bahanii Lazioon haala nama ajaa'ibsiisuun Salernitana keessummeessee goolii 3-1 mo'ameera Zaccagni daqiiqaa 41 irratti goolii tokkitti Lazio galcheedha Salernitanaadhaaf Antonio Candreva Fazio akkasuma Dulay Dia taphattoota galchanidha Torinoon akkasuma AC Milan keessummeessee Torinoon 2-1 AC Milaniin injifateera Levi Gigi akkasuma Alexi Miranchuk gooliiwwan Torino lamaan galchanidha booda daqiiqaa 67 irratti AC Milaniif Junior Mesias goolii galchuus injifatamuu jalaa hin baraarre Fiorentinaan Spezia 2-1 tapha injifate irratti Milinkovic Savic fi Artur Cabrera gooliiwwan galchanii 2-1 mo'ate sanbata Inter Milan gooliiwwan Divergi Barella akkasuma Korea galchanii 3-0 Sampdoria injifateera Lecce Juventus keessummeesse Juventus goolii Nicolo Fagiolo daqiiqaa 73 irratti galcheen 1-0 mo'ateera torbee 12ffaa Serie Itilii kanaan sanbata Napoliin goolii 4-0 Sassuolo mo'achuun isaanii yaadatama Victor Osimhen hat-trick hojjete akkasuma Kivacha Brashilia lammiin Georgia goolii tokko galcheera amma Atalantaan Napoliin qabxii 32 liigicha dursa Atalantaan 27 qaba AC Milan 26 Lazioon 24 qabataniiti kan isaanii jiranu Paul Pogbaan irra deebiidhaan miidhamuusaa himamaati kan inni jiru dhiyeenya keessa erga Manchester United gara Juventus deemeen booda miidhama yaalanii jilba isaarratti isa mudateen yaalii baqaqsanii wallaanuu taasisuun isaanii yaadatama amma irra deebiidhaan shaakala salphaa eegalee ture futbool Itaaliyaan akka gabaasetti yoo ta'e taphataan kun ammas irra deebiidhaan miidhamuusaati kan himame tariiga waancaa addunyaadhaa ala ta'uu danda'aayii odeeffannoowwan jedhan bahaati kan isaan jiranu haala kanaan akkamitti kan inni waancaa addunyaa guyyoota 20 caalleedha kan hafanii haala kamiin deebi'ee qaqqaba kan jedhu ni eegama Bundesliga Germaniin qabxiiwwan kaleessa galmaan isin biraan ga'uuf Union Berlin 2-1 Borussia Mönchengladbach injifateera Union Berlin Kevin Behrens akkasuma Danili Hodoeki gooliiwwan galchaniin kan injifate gooliin Danili Hodoeki daqiiqaa 97 irratti kan argateedha ciniinnatee injifate jechuun ni danda'ama Union Berlin dursummaa liigichaas deebisee fudhateera Schalken ammas injifachuu hin dandeenye Freiburg 2-0 Schalken mo'ateera Vincenzo Grifo goolii 2 galchee kan inni mo'ame Schalken liigichaan sadarkaa dhumaarra jira Cologne Hoffenheim tokko qixa bahanii sanbata Bayern Munich goolii 6 galchee 6-2 Mainz injifachuu isaanii yaadannaa Serge Gnabry Jamal Musiala Sadio Mane Goretzka Matthias Tel akkasuma Choupo-Moting taphattoota gooliiwwan Bayern Munich ittiin injifate galchanidha Leipzig gooliiwwan Christopher Nkunku fi Timo Werner galchanii 2-0 Bayer Leverkusen mo'ate Stuttgart 2-1 Augsburg Frankfurt Borussia Dortmund keessummeesse Borussia Dortmund 2-1 injifateera gooliiwwan Borussia Dortmund ittiin injifate Julian Brandt fi Jude Bellingham kan galchanii Wolfsburgis akkasuma 4-0 Bochum mo'eera liigicha Union Berlin qabxii 26 dursa Bayern Munich 25 qaba Freiburg
Freiburg 24 akkasuma Borussia Dortmund 22 kan isaanii qaban xumura irratti Luis Suarez ammoo shaampiyoonii Uruguay ta'eera Atletico Madridin gadheessee kilaba isaa duraanii kilaba ijoollummaa isaatti erga deemeen booda goolii 2 kaleessaa galchee liigichaan shaampiyoonii ta'eeti kan inni jiru kilabichaa wajjinis gargar akka bahanii mamaati kan inni jiru tariiqa naasiyoonaal wajjin tapha xumuraa isaatiin kilaba kubbaa miilaa Liverpool Uruguay jedhamuun goolii 4-0 mo'atan irratti Luis Suarez goolii 2 galchee waancaa achumaan argateeti kan inni jiru.